Dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraa kallattiin isin bira ga'u amma jalqabeera. Dargaggoo otoo mana hidhaa keessa jiru haati warraansaa jalaa duute Sisaayii Baqqalaa mirgi wabiin eegamuufillee mana hidhaatii amma har'aatti otoo hin gadhiifamiin hafuusaa abukaattoon isaa dubbatan. Gadhiisuu didan maallaqa erga fuudhaniin booda fudhannoo fe'atanii bita Oromiyaa fudhatee listee jedhan. Gorsaan dhimma seeraa kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii Batiruu Dibaabaa icciitii sababa hojiitiin argatee dabarsee kennuun shakkamee mana murtiitti dhiyaateera. Irreechi Oromiyaa xiqqoo fi yookiin immoo Minisootaatti akkamittiin kabajame odeessaalee biroo hedduus qabna amma xumuraatti nu hordofa. Gorsaan dhimma seeraa kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii Injiinar Taakkalaa Uumaa ka ture ogeessi seeraa Batiruu Dibaabaa icciitii sababa hojiitiin argate dabarsee kennuu fi kaaniin shakkamee mana murtiitti dhiyaateera. Dhaddacha guyyaa sanbataa irratti wanti qorattoonni jedhanii fi wanti Batiruun kaase maal akka ture gaafachuudhaafis abukaattoo isaa kan ta'an Tola Maariyaam Magarsaa dubbisneerra. Gaafa jalqabaa kan isaanii ittiin shakkineera jedhanii mana murtiitti dhiyeessan dhimma jecha Haacaaluu wajjin wal qabatee sana booda hokkara ka'an karaa adda addaatiin odeeffannoo namoota akka Jawaar fa'aa warra akka Isqeel fa'aa wajjin isaanii wajjin waliin ta'uudhaan odeeffannoo isaanii laateetii hokkarri akka ka'u godhee lubbuu namaarra miidhaan ga'eera qabeenyarras miidhaan ga'eera kan jiru ture. Akkasumas immoo icciitii sababa hojiitiin harka isaarra gale dabarsee namoota kanaaf laateera kan jedhu ture guyyaa jalqabaarraa kan isaan irratti dhiyeessanii haaluma sanaan guyyaan 10 laatameefii ture beellama yeroo jalqabaan dhiyaate irratti jechuudha. Gama keenyaan gaayyaawwan jiru kaasnee yeroon dabalataa laatamuufi akka hin qabne shakkiin tammaa icciitii mootummaa baasuu jedhamu kunillee bu'uura seeraatiin fudhatama akka hin qabne amaluma hojii isaatiin wal qabatee kan harka isaarra ga'u akka hin jirre gorsaa seeraa ittaanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee kan turan kan Injiinar Taakkalaa Uumaa kan turedha malee hojiin adda addatti inni hojjetu hin jiru. Dhimmoota isaan akka bu'uura seeraatiin akka gorfaman barbaadan ofii isaaniitiiti kan isaan gaafachaa turanii fi innis immoo bu'uuruma sanaan kan gorsa kennaafii turerraan kan hafe odeeffannoon addaa dhufee harka isaarra galu. Icciitiin mootummaa dhufee harka isaarra galu akka hin jirre kan jedhu kaasnee falmaa fi turre. Dhaddacha irratti tarii maal dubbate Batiruun wanti kaasee jira? Inni gama isaatiin wanta inni kaasaa ture aan jalqabayyuu taanaan nama hojii dhuunfaa kootii hojjetu ture. Illee abukaatoon ture. Akkasumas immoo yuunivarsiitii Finfinneetti dipaartimentii kan seeraatii fi poolitikaal saayinsiitti instituutii qorannootu jira kanarratti qorannoowwan seeraa geggeessaan ture. Haa ta'u malee dhimma jijjiirama kanaa wajjin wal qabatee mootummaan akka dhufe isaan gargaaru waamicha naa dhiyeessanii waamicha sana fudhachuudhaan gara waajjira mootummaatti deebi'e. Erga hojjetaa mootummaa ta'eef immoo gaaffiiwwan ka'aa turan karaa uummataatiin gaaffiiwwan ka'aa turan sun bu'uura seeraatiin deebii akka isaan argachuu qabanii sababiin hojjechaa ture itti amanee keessa kootii itti amanee waan hojjechaa tureef isa kanas jijjiiramicha akka galma ga'uu fi karaa kootiin tattaafachaa tureera. Kanaaf iyyuu amma shakkii poolisiin dhiyeessu kuni waan na ilaallatu miti. Sirumayyuu taanaan akka namoonni ogummaa qaban ogummaa isaaniitiin gara waajjira mootummaatti deebi'anii hojii mootummaa bu'uura seeraatiin yookaan immoo ogummaa qabaniin akka isaan hin hojjenne isaaniin dudduubatti deebisuudhaaf waan godhame natti fakkaata naani. Waqtiin amma keessa jirru kun wayita birraan bari'ee namuu bakka jirutti walitti qabamee irreenfatuu fi galata itti galfatudha. Akka biyyaatti irreechi hora Finfinnee fi Arsadeetti dhuma torbee kanatti ayyaaneffatama. Oromoonni biyyoota garaagaraa keessa jiraatan ammumarraa qabee malkaa isaanitti dhiyootti jirutti irreeffachaati kan jiran. Ameerikaa kutaa biyya Oromoo xiqqoo jedhamuudhaan beekamtu Minisootaatti irreechi akkamittiin oole laata? Obbo Maatii keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduun gaggabaabsee isinitti himama. Itoophiyaatti sa'aatii 20 Ameerikaa keessaa isteeta tokko Oromoonni hedduun kan jiraatan Minneapolis keessa jechuudha. Waggaa waggaan irreechi bakka itti kabajannu malkaa qabna Lake Nokomis kan jedhamu. Haroo Nokomis jedhama.
Oromoonni waggaan achitti ba'anii kabaju jechuudha. Akkuma haalli mijatetti torban baatii fulbaanaa keessa torban sadaffaa yookiin arfaffaa keessa kabajna. Bara kana bara sababa koronaatiin wanti nyaataa dhugaatiin hin jiru. Garuu kan sidibu hedduu bareedaa ture waggaa kana. Namoonni argite amantii hundumaa keessaa wal ga'anii kabajatan jechuudha. Amma waan tokko wanti nuti uummataaf illee gara fuulduraatti ibsuu barnoota kennuun barbaachisaa natti fakkaata. Irreechi amantii tokko jedhaniiti akka amantii qofatti kan fudhatantu jiru. Garuu kuni aadaa kabajuudha. Galata galchuu hundumtuu kan amantii Islaamaa, amantii Kiristiyaanaa garaagaraa kan hordofantu walitti dhufee kabaja jechuudha. Galata galchuu. Garuu sirni kun wannoo keessa procedure waaqeffataa keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Galata galchuun malee kun amantii tokko qofa bakka bu'ee miti kan kabajamaa jiru. Akka kanatti akka hubatamu ni abdadha. Ayyee. Mee barana tarii barri darbe kun keessattuu ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee miirri ture namootni akkamiin ayyaaneffatanii miirri achi ture mee gabaabamatti maal fakkaata ture? Uummanni keenya ammayyuu gadda Haacaaluu keeyyan baanee achitti wannaasaa suuraasaa kaasuudhaan yaadannoosaa gochuudhaan ammas akkasuma bara 2016 Irreecha hora Arsadiitti namoota dhumaniif yaadannoo gochuudhaan haala biyyi keenya keessa jiru walumaa galatti waan nu yaaddessu ta'uu ibsachuudhaan waan uummata keenya haamilee jajjabeessu sirba waraanaa sirba dhaadannoo waraanaa kan argitee uummanni yeroo miira gaddaa keessa seenu gammachuudhaaf sirba miti sirba wannoo isaati xiiqii ittiin wal kakaasuu ittiin wal haamalchiisuuf jechuudha. Galatoomii Maatiyaas. Galatoomii warra biyyaanis baga booqaa birraanis hin ga'ee waggaa dhuftummoo biyya bilisummaa mirgi uummata Oromoo keessatti sirriitti kabajamee wal qabamuu namoonni torbamoo du'uun himame. Kanaanis lakkoofsi namoota biyyattii keessatti vaayirasichaan qabamanii 73,944 ga'eera. Walitti bu'insa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti irra deebiin mudatee hordofee qondaaltonni naannichaa 40 ta'an hooggansa irraa ari'atamu paartiin badhaadhinaa beekse. Isaan keessaa 10 qoratamaa jiru jechuudhaan paartichi waa'ee isaanii bal'inaan ibsuu irraa of qusateera. Keeniyaatti manneen dhugaatii ji'oota 6 darbaniif cufamanii turan deebi'anii banaman. Ugurri halkan sa'aatii 4 irraa qabee hojiirra akka oolfamu pirezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaataan beeksisaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bara 2016 fi 2017 keessa gibira doolaara $750 qofa kaffalu barruun New York Times gabaasee jira. Barruun kun akka jedhetti Tiraamp waggoota 15 keessatti waggoota 10f gibira hin kaffalle jedhameera. Himannicha garuu Tiraamp oduu sobaatee jedhaniiru. Sri Lankaan balfaa qabiyyee balaa geessu of keessaa qaba jettee adda baastee konteenara 21 gara UK'tti deebiste. Qondaaltonni gumurukaa biyyattii akka jedhanitti balfaa konteenara 263 dhaabbanni dhuunfaa tokko gara biyya isaaniitti erga keessa balfaan hospitaalaa bahee hedduun akka jiru beeksifamee jira. Gara qabiyyee ittaanuutti ce'am. Ajjecha weellisaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee namoota obbo Jawaar Mohaammed fa'aa wajjiniin magaalaa Finfinneetti to'ataman keessaa dargaggoo Saay Baqqalaa isa tokkodha. Otoodhuma Saay mana hidhaa keessa mirga wabiin eegamee fi akka ba'u erga murtaa'ee booda otoo mana hidhaatii hin bahin haati warraansaa Xajjituu Urgaa duutee du'aan boqotteetti. Abukaattoonsaa obbo Kadir Bulloo dhimma kanarratti dubbiseen ture yoom akka qabame dubbachuudhaan eegalu. Isaan kan qabaman nama obbo Jawaar fa'aa qabaman sanii achiin booda mana murtii federaalaa sadarkaa duraa Araadaatitti beellama yerootiif deddeebi'aa turan. Dhaddacharra dhiyaateetii poolisii ragaa wayituu irratti finne. Maal jedhee dhaddacharratti namni kun ol ka'eetii haati warraatii dhiigatu garaa keessaa jigaa. Kabajamaa manni murtii mirga wabiinaa eeggameetii maallaqumaanillee yaalachuu hin dandeenye jedhee dhiyeessee ture. Achirratti nullee ka jennee akka seeraatitti manni murtii mirga namaatiif mana yaadu ta'uu qabaata. Poolisiin nama kanarra ragaan dhiyeessite hin jiru. Namni kun
daa'ima dudduu qabanii nama daa'ima san namni kunuunsu hin jiru. Kanaafuu manni murtii ilaalchi keessa galchee akka nama kana mirga wabiitiin akka gadhiisu jennee gaafannee ture. Mirga wabii eegameefi ture eegameera. Mirga wabiin eegamee fi mirga wabii kana dinnaanii iyyannoo kana kadeessine Israa'ellee awwaala ishiillee dhaqqabachuu hin dandeenye. Daa'imtummaan ishiillee isaaniillee maatii namni irraa fuudhullee hin jiru kajeetu dhageenye. Obbo Sisaayee Baqqalaa maaliin kan shakkamanii qabamanii kan isaan jedhan? Jechaan dhimma kunoo du'a Haacaaluutiin wal qabateeti. Gora uumamee reeffa Haacaaluu fa'a ukkaamsuu waan rakkoo akkanaa uumuu kanaaf kan fakkaatu warra kuwwan Jawaariif fi warra wal fakkaatu waliin hin shakkine jennee iyyannoo dhiyeessanii kan itti dhiyaatee ture. Innoo maali kan inni himate deebiin kanarratti kenne maali? Deebiin jedhu ka'us wantoonni kenna marti ijoolleen tunniin akka wayiituu hin dalanne akka ilma Oromoo tokkotti Haacaaluu boo'a isaa deemne yakka takka hin dalanne seeraan hidhamnee taa'aa jira. Kanaafuu kan nu dhiisuu qabdan kun haatu irraati jedhu aartii. Mirga wabii eegameefira? Kafalaniiti gadhiisuu didan maallaqa erga fuudhaniin booda fudhannoo fe'atanii bitan waliin Oromiyaa dhiyaatee lixee jedhan. Guyyaa 10 ol tareera 15 tareera eenyullee eessa akka jala hagaxaatu hin beekamu. Ijoolleen maatiin amma halkanii guyyaa maatiin nu maal goonee dandeenye nutti bu'anii nutti bilbilanii boo'insi maatiin nutti bu'aa jiran kun isaan dhiisinuu akka jeeqamnu nu godhee jira haala kanatti jira. Haadha warraansaa kaleessa du'aan kan boqotte obbo Sisaayee sirna gaddaa ishii irratti argamuu akka hin dandeenye soddaansaa obbo Urgaa Hundeessaa himaniiru. Yoom akka bultii ijaarratan dubbachuudhaan eegalu. Bara darbe kana kan gaa'ela isaanii na biratti faxamatanii abbaan dhufee gaa'ela na gaafate inni koo intala keessan fuudhee deebiin na gaafate. Kanaafuu seeruma aadaa akka biyyaatiin dhufanii na gaafannaan seera akka aadaa biyyaatti kan aadaa biyyaa naa kennanii mucaan kun hin jiraattu magaalaa Addis Ababaa keessatti. Anaaf na dhukkubee jettee natti ergite dhukkubnaan ani asumaan kaasee baasiidhuma kootii fi waanuma rakkaa qabuun mucaa koo mana yaalaatti fudhadhee deeme mana yaalaa iddanii hordofsiisee jedhee booda baajatatti warraaqxus hin dhabee hiriyoonni ishees immoo amma danda'anitti gargaaranii mana yaalaa irratti amman danda'utti hospitaala gandii irrattis akka bultii 10 ibseen achirraa deebisee immoo uumaa achirraa dhibee ishii gadi buudinnaaf gara Xuqurambasaatti naa dhaafanii Xuqurambassaan immoo nuun achi dabarsu humnaan waan na gaafatee mucaa achitti akkamsiisuu hin dandeenye ni waan itti yaalus hin qabu jedhee mucaa koo gara biyyaatti fudhadhee galee mucaan guyyaa kaleessaa lubbuu ishii darbere jechuu nan danda'a. Ishiin na jalaa dibamtee adaraa gaasinii amma dandeessanitti abbaa ishee amma taatanitti ilmoo gatuun hin danda'amu waaqayyoon rabbi isinitti kennee ani yoo qaniin guyyaa na baase kan mucaa kootti guddatus kan mucaa koo nyaatus akka barbaaddan naa godhaa jedhee sadaraan natti kenne. Sirna gaddaa kanarratti argameera amma yoonaatti. Akkasumas kaleessa eddasii poolisiitu hidhe jedhanii eddasii namoota sana arguu hin dandeenye ani bootaa isaas nan dhabee ammanaan abbaanis dhufee hordofee hiriyoonnis dhaqanii hordofanii bootaa sana hin jiran jedhanii deebii akkanaa naa laata. Wanti nan jedhu baay'isee amma natti dhaga'amu tokkoffaa gaddi abbaa warraa fi haadha manaa ta'anii abbaa warraan harka seeraan qabamee haati manaansaa guyyaatti qaqqabee duutee seera qabeessaan silaa otoo firdii ergatee waan tokko murtee ergatee namni kun haadha manaasaa awwaallachuu hin danda'a. Lammaffaa bootaasaa san beekna haadha manaasaa awwaallachuu hin dandeenye. Ishiinis abbaa warraa kooti maal jettee cinqatiidhaan kan ka'e du'uu ishiis baay'ee natti nan yaadadha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa gara goolabuu